Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyya hundi keessanuu viidiyoo ajaa'ibaati. Viidiyoon har'aa kun hundi keessanuu viidiyoo har'aa kana irratti waadaa seenuu qabdu. Waan isinitti agarsiisu kana xiqqaas taatanii subscribe xiqqaa warri qabdanis ta'e warri subscribe guddaa qabdan tokkoon keessan waan ajaja viidiyoo kanarra jiru akka isin hojiirra oolchitan abdii guddaan qaba. Waliin ilaalla viidiyoo har'aa. Akkasuma laayikiin keessanis daddabalaa jira, koomentiis gochuu eegalatanii jirtu. Sharing keessan sirriitti naqaqqabaa jira. Akkasuma subscribe naaf seenaa jira. Warri share godhaa jirtan, warri comment like na jajjabeessaa jirtan guddaa galatoomaa isiniin jecha. Wallahi viidiyoo ajaa'ibaan isinii qabadhee dhufe. Hundi keessanuu waan kana hojiirra oolchuu qabdu. Wanti isin qabattee dhufte kun maali jechuun keessaniin oolu. Bal'inaan akka ajaa'ibaatti waliin ilaallaa. Like, share, subscribe warri maatii hin taane gochuudhaan haga dhuma barnoota kanaatti na waliin tura. Egaan gara barnoota keenyaatti yeroo seennu Google Chrome fayyadamna. Nama subscribe nu godhee jiru dirqama har'aan booda hundi keessanuu maatii ta'uu qabdu. Subscribein ijoollee Oromoo guddachuu qaba, YouTubein jaraas guddachuu qaba. Xiqqaas ta'ee guddaa. Gammachuu ajaa'ibaatiin viidiyoo kana hojjedhe. Maaliif nama hedduufan subscribe godhe. Nama na hordofaa jiru hedduudhaaf jechuudha. YouTube Studio Google Chrome irra seennee waliin ilaalla. Haala salphaadhaan gara YouTube Studio Google Chrome deemtu. Sanaan booda homiidhuma YouTube Studio Google Chrome irraa yeroo xiqqoo si gadhaytan mallattoolee as jala jiran jijjiiruu isin hin barbaachisu akkuma irra seentaniin jechuudha. Mallattoodhuma jalqabaati dashboardidhuma jechuudha. Yeroo xiqqoo si gadi siqxan jechuudha. Recent subscriber bakka jedhu jira. Recent subscriber kana waliin ilaalla. Namoota maatii ta'anii na hordofaa jiran angaruu maatii hin taaneef YouTube subscribe akkasii kana tokkollee isinirraa hin hirrisu. Takka isinirraa hin kaasu. See all ka jettu mallattoo jala jirtu kana tuqattu. Recent subscribe jala erga seentanii sirriitti hordofa. Hundi keessanuu waan isin gochuu qabdantu jira. Erga asirra seentanii ka bultii 90 isinitti agarsiisa. Namoota bultii 90 keessa subscribe isiniif godhan. Wanti kun ifa ba'uuf deemaa jira. Bultii 23 maal tafe sanaan booda nama hunda nama subscribe nu godhe ni ilaalla. Nama nuti subscribe gooneef. Amma ka bultii 90 keessa naa ta'e keessa marru show tokkoffaadha jira. Isa qofaan subscribe godhe. Lammaffaa subscribe hin goone. Nama 22 qabu na hordofaa jira garuu hin goone fa'aan. Subscribe irra tuqee gochuuf hin qabaa jechuudha. Na hordofaa jira fuuluma dura sanaan subscribe godhaaf eessayyuu dhaquu nan barbaachisu. Namoota bultii 90 kana keessa subscribe naa godhan jechuudha. Namni kunis subscribe naa godhee jira. Angaruu hin gooneef. Kanaafuu nin godhaaf jechuudha. Sadaffaa arfaffaa jedhaa deemna. Bultii 90ti kun. Irra tuqnee ka torbee ka bultii 28 akkasuma ka lifetime akkasuma next godhaa ilaaluu dandeenya. Guutuusaa isinitti agarsiisa. Baay'ee salphaadha. Asirra tuquudhaan ka bultii torbaa nama torban kana keessa maatii naa taheen ilaala. Nama meeqa jira? Nama xiqqoodha. Next hin qabu nama 10 qofa nama haga 10 wayiiti. Okay. Irra tuqeen ammas ka bultii 28 nama bultii 28 keessatti maatii naa taheen ilaala. Bultii 28 keessatti nama maatii naaf ta'e. Next godhaan ilaala. Next ka jettu xiyyi gara fuulduraatti agarsiiftu fuula dura jirti sanumaan tuqaa deema. Ammas bultii 28 kanarra tuqeen lifetime godha. Namoota haga har'aatti na hordofaa jiran. Kan inni asirratti mul'isu namoota maatii subscribe mul'ifatan. Shimee maaniin tokkoffaadha. Subscribe naa godheera anis godheef hin jira. Marruu show lammaffaadha. Subscribe naa godheera subscribe godheeraaf. Tartiiba guddina subscribe jiraatiin fideef kaaha. Alright. Namoota kana lifetime gooneerra. Bultii 28 bultii xiqqoodhaan booda hundayyuu ilaaluu dandeenya. Amma garuu namoota subscribe mul'ifatan qofa ilaaluu dandeenya. Okay. Hanna subscribe hin gooneefan isin garuu naa gooteetti. Mujahid subscribe naa godheera angaruu hin gooneef. Subscribein biluu fuula dura jira taanaan hin goone. Kanaafuu godhaan hun jedha inni goona irra tuqnee goonaaf jechuudha. Namoota nu hordofaa jiran nutis jara hordofuu qabna. Namoota nu bira dhaabbatanii nu gargaaraa jiran nutis jara gargaaruu qabna jechuudha. Yeroo xumurtan next xiyya gara fuula dura jirtu kana irra tuqxu gara fuulduraatti isin dabarsa. Peejiin kun 10 fida. Akka inni 50 fidu gochuu dandeessu. Waa takka salphaadha. Namoota maatii nuuf tahan tokkoon jara subscribe goonee waliin ilaalla jechuudha. Alright. Fuula kanarraa
Tahaalaaf subscribe naa godheera ani hin godheef nin tuqaaf jechuudha. Subscribe hin godhaaf fallaqu subscribe naa gooteetti subscribe hin godhaaf. Namni inni asitti fidu nama subscribe nuu godhe nuti hin gooneef subscribe goonaaf jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu bakka kana seentanii namoota isin hordofaa jiran isinis maatii jaraa ta'uudhaan jara hordofuu qabdu. Viidiyoo kana akkasiin nama hunda biraan geessan abdii guddaan isinirraa qaba. Maatii taatuuf hundaafu neekistii godhaa xiyya gara fuulduraa agarsiiftu kana irra tuqa. Bultii 23 wayii tafa kan nama hundaatu subscribe ni mul'ata maal ta'eef warroota subscribe dhofkatan asitti hin baasu. Warra subscribe hin dhofkanne qofa fidee baasaaf jechuudha. Gara kanaan immoo YouTube waan bareedaa nuuf hojjete. Maaliif nama nu hordofaa guutuu jaraa argina ni hordofnaan jechuudha. Jarris noo gargaaraa jiru nutis jara gargaaruu qabna. Maatii taanaaf baay'ee salphaadha. Neekistii matuqaa nama nu hordofaa jiran maatii jaraa taanaaf jechuudha. Subscribe jaraa ni argina, maqaa jaraa ni argina. Subscribe meeqa akka jarri qaban YouTuber haga jarri ta'anitti namoota subscribe haga ta'een gahatan bira dhaabbanne hunda jaraatu haala kanaan tokkoon jaraarra tuqaa fuuluma duraa subscribe kajattu tuqaa jara gargaaruudha jechuudha. Xiyya gara fuulduraatti agarsiiftu kana irra tuqaa neekistii fuula tokko yeroo xumurre fuula ittaanutti dabarfannaa jechuudha. Haala kanaan hundi keessanuu viidiyoo har'aa kana irratti akka nama hundaafuu namoota isin hordofaa jiran hundaafuu live time irra kaa'uudhaan kan isin gootanu namoota isin hordofaa jiran hundaafuu akkasin maatii taataniif abdii guddaan isinirraa qaba. Viidiyoo kanas nama hundaan biraan gahaa. Warri gurguddatanis haa godhan akkasuma. Waan hojii guddaa barbaadu miti baay'ee salphaadha. Daqiiqaa xiqqoo keessatti kan nuti kana goonu wal bira haa dhaabbannu hundi keenyaayyuu bakka lakkoofsa 10 kana irra tuquudhaan 50 godhachuu dandeessu. Fuulli tokko akka inni nama 50 baasu jechuudha. Bakka lakkoofsa 10 kan 10 amma fuulli kun 10 hin baasa. Achirra tuquudhaan akka inni nama 50 30 baasu gochuu dandeessu. 50 irra godhattanii fuula tokko 50 irra godhattu sanaan booda nama 50 isinii baasa maatii taatuuf jechuudha. Sanaan booda neekistii tuqaatuma gara fuulduraatti deemtu. Namoota haga irratti isin hordofaa jiran warri gurguddaanis warri xixiqqaanis YouTube moonii ta'uudhaaf subscribe 1000 namarra barbaada. Karaa ittiin wal gargaaran karaa ajaa'ibaati. Cinqii hin barbaachisu dhaqanii viidiyoo daawwataa oolu waan akkasii hin barbaachisu. Namoota isin hordofanii asiin isin gahan namoota bakka guddaan isin gahantu isin jala jiru YouTube banataa jiru warri gurguddattanis jechuudha. Kanaafuu live time irra kaawwattanii yeroo isin live time irra kaawwattan gurguddina subscribe jaraatiin isinii fida. Subscribe akkana daalachoofnaan gootaniittu. Biluu taanaan garuu irra tuqxanii maatii taatuuf jechuudha haala salphaa ta'een. Nama miiliyoona yoo subscribe gootan isinii miti kan baatu kabaatee taa'u YouTubeidha. Yoo viidiyoo bareedaa hojjechuun immoo dhimma abbaa sanaati. Viidiyoo bareedaa yoo hojjete daawwannaaf nuti maatii taanee fi haa guddifnuun. YouTuberii taatanii viidiyoo kana daawwattanii dhiiftanii biree dabarfattu taanaan hin gootanu taanaan isinummaa mataa keessan rakkina qabaa jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu recent subscribe kana jala see all isii jettu tuquudhaan nama maatii isinii ta'ee isinii hordofaa jiru hunda maatii godhadhaan isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Like share gochuu hin dagatina. Comment jalatti waadaa seenuu qabduun isiniin jedha. Barnoota ittaanu walitti deebina. Turtii gaarii.